Kan jirtan hordoftoota chaanalii koo odeeffannoowwan guyyaa har'aa kanneen filataman isinii dhiyeessuuf amma dhiyeetan jira. Hanga xumuraatti waliin turuudhaan odeeffannoowwan kana akka hordoftaniif akka dhaggeeffattaniif kabajaaniin isin affeera. Hanga xumuraatti gaana waliin turaa turtii gaarii. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad ministeera muummee Riippaabilika Cheek Piiter Fiyaala waliin har'a mari'ataniiru. Hooggantoonni biyyaalee lameenii marii taasisaniin damee ittisa biyyaatiin waltoomsa yeroo dheeraaf qaban bal'isuun damee qonnaa, misooma albuudaa fi turizimiitiin cimsuudhaaf murteerra akka ga'an odeeffannoon waajjira ministeera muummeerraa argame mul'iseera. Dr. Abiy waajjira mootummaa Riippaabilika Cheekitti simannaan ho'aan taasifameeraa fi muummichi ministeera Riippaabilika Cheek dhiyeenya Itoophiyaatti daawwannaa taasisaniin Dr. Abiy Ahmad waliin akka mari'atan ni yaadatama. Muummichi ministeera Abiy Ahmad gara Riippaabilika Cheek kan deeman turtii Oostiriyaa Veenaatti taasisan erga xumuranii booda akka ta'e ni beekama. Gaaffiin balbala galaanaa Itoophiyaan kaaftee deebii akka argatuuf uummanni gurmaa'ee socho'uu akka qabu hayyuun siyaasaa Dr. Aragaawii Barhee himan. Dr. Aragaawii Barheen ibsa dhimmicha ilaalchisuudhaan kennaniin gaaffiin Itoophiyaa karaa nagaa fi seera qabeessa kan hordofedha jedhan. Gaaffiin kun waraana barbaacha jechuudhaan hiikkaan namoonni tokko tokko kennan sirrii akka hin taane hubachiisuudhaan gaaffiin kun karaa nagaa fi seeraan mirga qaban gaafachuu ta'uu himan. Biyyaaleen naannochaas yoo walii galan waliin guddachuu fi badhaadhuun akka danda'amu himan. Balballi galaanaa damee diinagdeetiin daldala biyyattii kan saffisiisu akkasumas immoo haala siyaasaa tasgabbaa'aa fi birmadummaa kabachiisuudhaaf murteessaa akka ta'e Dr. Aragaawiin ibsa kennan kanaan mirkaneessaniiru. Kanaaf gaaffiin balbala galaanaa karaa nagaa fi seera qabeessaan deebii akka argatuuf uummanni gurmaa'ee socho'uu fi deeggarsa taasisuu akkasumas immoo paartileen siyaasaas hirmaannaa taasisuun gaaffiin kun bu'a qabeessa akka ta'uuf qabsaa'uu akka qaban hubachiisaniiru. Naannoo Oromiyaatti kurmaana jalqabaa waggaa baranaatti abbootii qabeenyaa kaapitaala birrii biiliyoona 32 galmeessisan 3,100 ta'aniif hayyamni hojii investimentii kennameera. Hoogganaan biiroo indaastirii fi investimentii Oromiyaa obbo Ahmad Idris hawwattummaa investimentii naannoo Oromiyaa dabaluudhaaf hojiiwwan bal'aan hojjetamaa akka jiran dubbatan. Abbootii qabeenyaaf dhiyeessii lafaa dabalatee tajaajila faayinaansii fi liqii akkasumas deeggarsi adda addaa akka qophaa'ee dubbataniiru. Rakkoon dhiyeessii humna elektirikaa yoo mudate furuudhaafis qaamolee dhimmi isaan ilaallatu waliin mari'achuudhaan waliigalteerra akka argame dubbachuu isaanii kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Abbootiin qabeenyaas dameewwan qonnaa, maanufaakcharingii fi tajaajila irratti bobba'uu himan. Bara bajataa kanatti pirojektoonni investimentii 7,000 ol ta'an simatamuun hojii eegalchiisuudhaaf karoorfamuun hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Qabeenya turizimii fi filmaatawwan investimentii Itoophiyaan qabdu lammiilee Chaayinaaf beeksisuudhaaf furamiin piroomooshinii fi turizimii Chaayinaa Beejingitti gaggeeffameera. Furamii kanarratti dhaabbileen daawwachiistota Chaayinaa fi qooda fudhattoonni damee piroomooshinii fi turizimii irratti hojjetan akka argaman beekameera. Ministeera turizimii Ambaasaadder Naasisee Caalii qabeenya turizimii Itoophiyaa oomishaalee fi carraawwan investimentii akkasumas xiyyeeffannoo addaa mootummaan Itoophiyaa damee misooma turizimiitiif kenna irratti ibsa kennaniiru. Itoophiyaatti daawwattoota Chaayinaatiif oomishaa fi tajaajiltoota turizimii filatamoo ta'an babal'achaa akka jiran eeruudhaan iddoowwan hawwata turizimii Itoophiyaa akka daawwataniif wayituma kana waamicha dhiyeessaniiru. Guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 18ffaa kabajuudhaaf qophiin gahaan taasifamuu Afyaa'iin mana maree Federeeshinii obbo Waaqayyoo Tashaagar himaniiru. Obbo Waaqayyoo magaalaa Jigjigaatti argamuudhaan qophiilee kabaja ayyaanichaaf taasifamaa jiran daawwataniiru. Pireezidaantii Chaanaan naannoo Sumaalee Ibraahim Usmaan guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 18ffaa kabajuudhaaf qophii bal'aan taasifamaa akka jiru eeraniiru. Wayituma kana
Hojiileen hafan yoo jiraatanillee guyyoota dhufan hirmaannaa bal'aa taasisuudhaan akka xumuraman amantaa qaban ibsuudhaan naannicha beeksisuudhaafis xiyyeeffannaan hojjetamaa akka jiru dubbatan. Guyyaan kun mata duree sabdaneessummaa fi walqixxummaa tokkummaa biyyaalessaaf jedhuun naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti sadaasa 25 hanga 29 bara 2016tti sagantaawwan garaagaraatiin akka kabajamu odeeffannoon mana maree federeeshinii irraa argame mul'iseera. Itiyoo Teleekoom tajaajila neetwoorkii dhaloota shanaffaa 5G naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti jalqabsiiseera. Saganticha irratti hojii raawwachiistuu muummeen Itiyoo Teleekoom Fireewoot Taammiruu, pirezidaantii itti aanaan naannoo Somaalee Ibraahim Usmaan dabalatee jiraattonni magaalaa akkasumas keessummoonni affeeraman argamaniiru. Hojii raawwachiiftuu olaantuun Itiyoo Teleekoom Fireewoot Taammiruu wayituma kan akka jedhanitti tajaajilli neetwoorkii dhaloota shanaffaa magaalaa Jigjigaatti eegalee hojiilee haaraa hedduu uumuu fi yaada gara hojiitti hiikuudhaaf kan gargaarudha jedhaniiru. Tajaajilli kun diinagdee diijitaalawaa saffisiisuun karoora diijitaal Itoophiyaa dhugoomsuudhaaf imala taasifamaa jiru kan saffisiisu akka ta'es wayituma kana himan. Magaalaan Jigjigaa magaalaa Finfinnee fi Adaamaatti aanuudhaan magaalaawwan tajaajila neetwoorkii dhaloota shanaffaa 5G argattedha jedhameera. Angoolaan Itoophiyaa waliin damee qonnaa irratti tumsaan hojjechuudhaaf fedhii akka qabdu pirezidaantiin biyyattii Jo'aawoo Maanu'eel dubbatan. Angoolaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Foortuunaa Dibaaquu xalayaa muudamaa isaanii pirezidaantii biyyattiitti dhiyeeffataniiru. Wayitii kanattis Itoophiyaan damee daldalaan qonnaan turizimii fi investimentiidhaan Angoolaa waliin hojjechuudhaaf fedhii akka qabdu ambaasaadar Foortuunaan himaniiru. Pirezidaantiin Angoolaa Jo'aawoo Maanu'eel gama isaaniitiin Itoophiyaan yeroo dhiyoodhaa asitti damee qonnaan bu'aa olaanaa galmeessisaa akka jirtu dubbatan. Angoolaanis Itoophiyaa waliin tumsaan hojjechuudhaaf fedhii guddaa akka qabdu dubbachuu isaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame mul'iseera. Odeeffannoo balaa tiraafikaatiin godina Booranaa aanaa Taltalleetti balaa tiraafikaa har'a mudateen lubbuun namoota 20 darbeera. Balaa kanaan miidhaan cimaan namoota 18 irra yoo ga'u namoota 14 irraa immoo miidhaan salphaan akka ga'e bulchaan aanaa Taltallee obbo Abduu Bokkoonsoo himaniiru. Balaan kun konkolaataa deddeebisa uummataa magaalaa Miilamiirraa gara ganda Waayyootti imalaa ture. Bakka addaa Tarbee Meexxii jedhamtutti daandii irraa gadi lakkisee garagaluudhaan kan mudate ta'uusaa odeeffannoon kominikeeshinii godina Booranarraa argamee mul'iseera. Namoonni balaa kanaan miidhaman hospitaalota Walaayittaa fi Taltalleetti geeffamuun wal'aanamaa akka jiranis eerameera. Odeeffannoo biyya alaatiin saatalaayitiin basaasaa Kooriyaan kaabaa tibbana gara samiitti furguggeessite masaraa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus dabalatee dhaabbilee biyyattii garaagaraa suuraa kaasuun gabaafameera. Saatalaayitiin haaraan Kooriyaan kaabaa humna Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa hordofuudhaaf furguggeessite kun suuraa masaraa mootummaa Ameerikaa fi buufataalee waraanaa Ameerikaa ijjitaawaa ta'an akka argatee eerameera. Pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim Joong-un raawwii milkaa'aa saatalaayitii basaasaa biyyattii kanatti hedduu akka gammadan himameera. Kana malees immoo odola garba Paasifiik irratti kan argamu naannoo humna qilleensaa Ameerikaa Anderson suuraa kaasuun himameera. Giddugala humna galaanaa lamaa fi qubannaa xiyyaaraa Virgiiniyaatti argamu akkasumas immoo naannoo magaalaa Room suuraa akka kaastee arritiin gabaaseera. Dhumarratti Kumsaa Dirribaa marruun gara biyyaatti hin deebi'u jedhameera. Hayyuu siyaasaa Leencoo Lataatu kana hime. Hayyuun siyaasaa beekamaan obbo Leencoo Lataa turtii Beetii Shoo wajjin tibbana taasisaniin marii nagaatiif Taanzaaniyaa Daar es Salaam kan ture marroon gara biyyaatti kan hin deebine ta'uusaa dubbataniiru. Sababiinsaa haalli jiru kana kan mul'isu miti jedhan obbo Leencoon. Marroon wayitii mariidhaaf Taanzaaniyaa deemetti gara biyyaatti akka hin deebine ni tilmaamama ture kan eegamus kanuma jedhaniiru. Tarii gara biyyaatti kan deebi'u yoo ta'e
mootummaan wal ta'umsa gochaa jira jechuudha. Kun ammoo waan yaadamuu miti jedhaniiru obbo Leencoo Lataa. Dhimma balbala galaanaa ilaalchisuudhaanis Itoophiyaan gaaffii sirrii fi seera qabeessa kaastee kunis deebii kan argatudha jechuudhaan tilmaama isaanii kaa'aniiru. Egaa hordoftoota koo kabajamoo waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha. Yeroo biroos haaluma wal fakkaatuun odeeffannoowwan kanneen biroo walitti qabee argadhu isiniif dhiyeessaa. Odeeffannoon ani isinii dhiyeessu kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf subscribe godhaa, like godhaa, yaadas kennuu ni dandeessu. Yoo kana gootan qofa egaa hojumaata YouTube'itiin namoonni biroos argachuu kan danda'an waan ta'eef subscribe godhaa. Michoota keessaniifis qoodaan isiniin jedha. Galatooma nagaattiif fayyaa ta'a.